Nando pada boy. Gani baga naga nufte. Solo naga nede. Si falmatu. Welcome to Yerbu. Malika di kayak kena matu fedufte fa. Ninnu fabar dalaga amal godum beti gani asuf ne rawan type bakat kisimat dum kabarak kon kawan. Asa godika. Ninnu. Guys, kaplinki kumagasya kaso namni iba furkun bar kaplinki kumagasya. Sami. Darta. Oye. Darta. Ning jira bare setti bada kali. Mal jirtu sinima nu rafatan. No, dalaga barsani. Dalaga nakam. Bari daluga. Hopsi. Pada chartan. Na furu sulaka jaga. Kotai. Hopsi. Falmatu undi keessanu nagaa keessanii Darta baredu. jira nagaa baga jiraattan ganni koo baga gammadde lubbu nagaa keeti miti falmatu anallee na fidishi Dubai na fida anallee maalani an gizee maranii yaayya kosnitti mul'atu Rakkoon qabu amma follow si godheera follow deebisi hin dhufta bakka yeroo muraasa. ishi lubbu kooshi bakka kanmaaf jechuuf nagaan tura Ayyee qaalitiyya. Guys, warri biyya biraallee akka ganni dhuftanii fataa jechuu barbaadan kottaa Dubai. Welcome you jenna. Kompiliitii kuma gashaashu. Sitti nimni ane yo gafa irata si gabbatu malee gala lulfaan isa dam gurre wajji kana nan jin sanjay okay na gafatelle isa dam gurre sanjay lama sin gurra lama Bire, oye ijoolleen hunduu seenanii matanii galatoo mije'anii keessummeesseera. ammallee galchina ma torba kana naa galchu wanta barbaadan naa saatan maftiin kan isaaniiti manni kan isaanii Ayyee. ganniin kan isaaniiti galchu hundaayyuu erga tokko itti naqe Erga tokko naqaatii abbaan dubbate haa dubbatu kuno. galatoomii akka falmattu naguma keeti Jira galataa waaqayyo akkam bareeku. Diriidhaan biyaane. biree akkamii biree koo fayyaa keeti naguma Jira dhagaa jira dubbadhaa jiru taraa keessan eeggadhaan. ta'u ganniidhaallee baga geesse baga gammaddee jechuu barbaade hin jirtu baga nagaan dhufte isin immoo galatoomaa akkasitti hoggaa wal kabajnu hoggaa waliif bakka naannu dhugaa baay'ee tokko namatti tola galatoomaa siin jedha galatoomaa hundumti keessan dhugaa batalay biree waaqni si haa eebbisu fayyaa argadhu nama guddaadhaa tammayyuu waaqni bakka guddaadhaan si haa ga'u galatooma. እና ብሬ ሲበርባዴቲን ቱሬ ኬሳን ሲበሬሴራ ሲ ደንዳም ለኮብሰ ከ ያርገቹ እንደንዴ ለኮብሰ ከ የሲፊን Lakkoofsa anamma siifin barreessaa qabadhu shi. ካንሳቲ ቲሚቲ Kanuma bireeti eeyyen. gurree kana hin beektanii በቃ anantee diimadha biratti Lakkoofsa biree warri barbaadan kun waan jala siin barreesseen jira. Waashan 81 soddoma 6 gata naa garee barbaada kenna እሺ በቃ ና ፍራዳ እሺ አዶኩ ገለቶማ Ayyee galatoomii zinnaashitti fufii hawwiinis itti keessan itti taraa keessan haasaa bashannanaa itti keessatti eebbifamaa shi. Mana bireetti eebbifamaa. እሺ አከም ጅርቱ ናጋርቱ ነጋብ ስኒፋተው ገኒ በከነጋ ንፍቴ Ameenatillee. falmattu dhufuun hin danda'ama biyya biraatirraa Dubai. Eeyyeen hin danda'ama fooloo siif godhaanaa deebisi. እሺ በቃ ልቦና ሶብና Ayyee keessan haasofnaa beeku bakka. ኦርቱ ነገ እኔ ባባየ ሁንዱም ትጀሰነ Abeensiif illee dachaa baay'atu. Amin. Ganni baga gammade dhugaadha miskiina baga waaqa guutaan si gargaare haati keenya qulqulleetti dirfoomaadhaan baga si gargaarte. Ameen. San keessa dhugaa waaqa yoo baga si baase dhugaa si jedhamu dhuma keenya dhaabbatti mucaa kana baay'ee jaalatta. Kanuma ibsachuuf inni ammas immoo waaqa yoo hojii gaarii siif haa barbaadu. Waaqa yoo adeemu yeroo hundayyuu ganni shaa. mirriqaata fudhataa
Aye lubu galatoomii achi waca keessa waan jiraniif si dhageessi garuu deebisuu yoo baattu galatoomii atillee bifaan si jedha. Koppileen keessumaa beeksisaniitu galatoma. Fedhii bu'ii lubbuu koo ijoollee warra kaanis bootaa kenna. Nagaan siniif haa baay'atu. Ameen siif illee haa baay'atu lubbuu. Sani fayyuma ganni lakkoofsa ganni naaf ergaalmee lakkoofsa ganni ishumti sin dubbisti qaa lakkoofsa ishiitiin lakkoofsa ganni asirratti barreessuun qabu sachii dhiistee dhufuu dandeessu waan ta'eef lakkoofsa hin taane isinii kennuurra ganni asiniin argattu bakka tiktok asiniin argattu yeroo Taateen kun irratti kenne. haalli ijaarsa. Nun qophaa'in keessummaan nurra dhuftee ustaaza maaf nutti numi enimi jaanii dhufee isaan akkas jechaa jiranii silaa akka isaan jechaa jiran. ayyaalichitti fufii Baga nagaan dhoofte. ameen baga nagaan eegdan sinis Baga nagaan dhoofte ganni. hin jirti jedhe si dhageessi yaani bakkuma ishee si deebisaa baga nagaan nu eegdanii. Guys, taaptaabii meekuma shantama galchaa sagaleen kun akkasitti dhaga'amu. Sagaleen dhaga'amaan jiru waan ta'eef taaptaabii shantama galchaame. Maal jedhame? Taaptaabii kuma shantama galchaan jedheen sagaleen sirriitti akka dhaga'amu dhiifama sagalee waan dhaga'amaan jirreef hin kukkuta argaattuu miti. Meekop taaptaabuudha yeroo tokkicha sagaleen hin jiru. Seenaa dubbadhu seenaa arsii asallaa. Ola nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam jirtan Rakkata waaqayyoo. baga waaqayyoon iddoo cinqiisan keessaa ganni baasee fidee isinillee dhugaa filesi keenya duree waaqayyo si haa eebbisu bakka ati dhaabbatte jiidha haa ta'u eebbifamii hamtuu sin argini ol jedhii deemii waaqayyo si haa eebbisu eebbifamii nama eebbaa ta'ii akkanumatti nama gargaartee namni si eebbisu ta'ii dhugaa waaqaa eebbifamii guddaa isaa si galateeffannaa kanati anati harkaan qabde hunduu si faca'ee kan hammatte siif haa ta'u sin jira obboleessa koo baga nagaan dhoofte jennee Eebbikeeti amiin jedhi gabaan illee of si haa jettu hundi si haa jaalatamii eebbifamii faanni kee haa eebbifamu kana tarkaan qabde hunduuyyuu kan si miidhagee haa ta'u waaqayyoon hundi sirraa haa qabatanii jira hundi keessanuu galatooma nagaa Nabi adii kana galsaa saayii baganiiti. Guys, follow nu godha malee taaptaabii godhaandee yoo nu biratti argamuu barbaadan sinis guyyaa biraa dhufuu dandeessu warra biyya biraa waan ta'eef birees follow godhadhaa anis sin galcha waan ta'eef nan jira taaptaab godha. Nabi adii baga nagaan dhufte mee dhiiraaf carraa kennina. Baga nagaan na eegdanii baga gammaddanis baga nagaan galtee kenneen irraa hunda Baga nagaan. akkana jimaa isin jedheera irraa jirtan hunda keessaniini biree kana baga gammaddan Baga walumaan gammanne bireen baajawee achi keessa jaajataa keessa waan jiruuf sagaleen bira baay'isee hin ga'u lakkoofsa maxxansaa. Lakkoofsa biree warra barbaaddan isiniin kenna. Warri meeshaa qibaatii nyaata shurraabii suurarra hojjechuu burcuqqoo irratti hojjetachuu barbaadan lakkoofsa biree isiniin barreessa. Kaargoollee warri ergachuu barbaadani. Kan biree barbaadna nanaaniyyuu na dubbisaa lakkoofsa biree isiniif hin kenna. Akkam jirtan nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Amiin hojjumaa yaala. Biree dhugaa galatoomi koodee koo nama guddaadhaati waaqayyo si faana haa ta'u ganniin immoo Dubaay dhufuu isheetiif baay'ee tokkoon gammadee dhugaa rabbi gammachuu ganni ibsachuufis seenee naaf galatoomaa hundi keessanuu bakka jirtanitti waaqayyo si naa eegu. Ayyee galatoomeetillee lubbuu. Galmattuu naaf galatoomi shiqashti. Rakkoon qabu waanuma tokko ani keessanii bireenis keessanii marga tokkoon qabu galatan barbaachisu. Aishi abshiri habibbi ganniidhaan nagaan haa jiraani dhugaa rabbi baay'een gammade. Rakkoon qabu jirtu. Warri ganni seeraan dubbisna jettan galgala waan jirruuf amma taaptaabii 50 galchaa koppiliinkis godhaa ganni booda siniifinnee manatti galtee sinna siraataan sin dubbisti hunda keessaniyyuu.
So kanaaf iyyuu namni taphataaf argu biree biyya kam jirta Dubaay jirra hawwisa laalee Dubaay dhufuu yoo barbaadde anas dubbisii birees dubbisi. Almattuu nagash warri dubbattan immoo gadi bu'aa dhifamu wanti ishee Kam jirtan nagaan sanii haa ta'u taatee sanii Ameen siifillee haa ta'u. jirtan mucaa akkam? Jirtaa buchoo achi Ati maal irra dagattee jirta abbee hiisika? yoom